Namoota falaasama kubbaa miilaa dagaagsanii babal'isan of kalanii immoo itti milkaa'an hedduu beektu. Maqaa dhahaa yoo jedhamtan akkasinii ta'e itti tarreessitu. Ani gama koon Pep Guardiola jedhee yoon jalqabe namni mormii kaasu jira laata? Natti hin fakkaanne. Ani garuu gara na baasetti goriira. Pep falaasfaadha. Kubbaa miilaa qoraasee urgeessee nama simboo itti hore. Warri adii era defining jedhu daandii inni saaqerra faana isaa dhahanii ifanii warri mul'atan tokkoof lama qofaa miti. Kubbaa miilaa keessatti leenjisaan isa caalaa duukaa buutotaaf bartoota hedduu horate jira laata? Gonkumaa hin yaadamu. Milkaa'ina baay'ina waancaawwan injifateen olitti ibsamu hedduu qaba jechuudha. Akka leenjisaatti milkaa'inoota sana hunda yommuu gonfatu namoota ibidda isaatti qoraan tuqanii fi hedduu qaba ture. Villanova, Arteta, Maresca, barsiisaa isaa duraanii Juan Malillo, amma immoo Pep Lenders isaan kun warra wal furaa turanii. Namichi wayii tokko garuu hamma libsuu ijaafillee isa biraa dhabamee hin beeku. Barcelona irraa hamma Munichitti, achiin hamma Manchester Citytti nama Pep wajjin dachaaf gaara hedduu bu'ee bahedha. Manuel Estiarte jedhama. Harka mirgaa Pep waan dinqisiisoo hedduu dubbatamuu fi nama qabudha. 2008 Pep hojii leenjisummaa garee Barcelona isa guddaa argate. Gargaartotaaf miseensota isa wajjin itti gaafatamummaa kana fudhatan barbaacha fagoo hin deemne. Estiarteen isa angafaa ture. Yennas maal yaadee murtii akkasii akka dabarse eenyuufuu ifaa miti. Nama ispoortii biraa keessatti milkaa'e gara kubbaa miillaatti. Pep garuu waan gochaa ture bareechee beeka ture. Nama xiinsammuu injifannoo guddaa qabudha. Kan michoomfate bara 2001 Pep qorannoo godhameefiin qorichi seeraan ala humna namaa dabalu qaama isaa keessatti argame jedhamee bitaaf mirgaan yommuu itti jigamu gara Estiarteetti bilbile. Abukaatoo isaaf falmu iyyafatee akka qacaruufiif ture. Mi'aasaa beeka jechuudha. Manuel Estiarteen kitaaba seenaa jireenya isaa seenessu tokko qaba. All My Siblings jedha. Seensa kitaabichaa irratti coomni yaadaa Pep bu'eera. Ergamoonni hamarraa nu tiksan akka jiran ani hin beeku. Dhuguma jiru yoo ta'ee fi akkuma jedhamee amanamu nu eegu yoo ta'e ati anaaf isaan keessaa tokkodha jedhee waa'ee michuusaa dubbateera.